abjuudhaan si argeera beektee baay'ee si jaalladhaa innaan bakka amantiin islaamaa kana ta'uun barbaade beektee. Allahu akbar. Abjuudhaan argite? Dhugaa rabbii dhugaa waaqayyo abjuudhaan yeroo lama si argeera jechuudhaan. Abo abjuun kan kee har'a gartee hiikameera kuna mul'anni kee dhugaa rabbii. Kanuma kuno. Abjuu miti har'a. Galata waaqayyo haa ta'u har'a si argadheera. Wallahi nama dhugaati. Kanaaf islaama ta'uu nan barbaada bakka. Masha Allah. Tole islaama ta'u yani islaama ta'uun gaa jechuun waaqni tokko foloo godha jiran. Namni kun hundi tokkoon kun folootti erga dhaaba'u viidiyoo. Himba. Inshaallah hin qabannaa waluma agarsiifne Yesuus akka waaqa qabu akka nama ta'e wal agarsiifna. Badhaasaa koo paastara koo. Ayyee. So islaama jechuun akka afaan arabaati afaan oromoo yoo jire masakamu waaqayyoof ajajamu fadha waaqayyoo raawwachuu jechuudha. Yooni fi hiikne afaan oromootitti islaam jechuu jedha afaan qubee arabiffaati jecha arabiffaati gara oromootitti waaqayyoo fadha waaqayyoo raawwachuu jechuudha. Yesuus fadha waaqayyoo raawwatamoo fadha sayxaanaati. Naafidda dheeraa deebisnee gaaffike. Islaam jechuun Eeshi. Nama fadha waaqayyoo raawwatu jechuudha fadha ofii dhiise. Dhugaadha. Kanaaf Yesuus Kiristoos fadha waaqayyoo raawwatamoo fadha namaan raawwata? Fedha waaqayyoo raawwata. Abrahaamoo, Museenoo, Salamoonoo hundi isaanii fadha waaqayyoo raawwatamoo fadha ofii isaanii raawwatan? Fedha waaqayyoo raawwatan hundumtu isaanii. Goobas. Yesuus Kiristoos akka wangeelaatitti waaqayyoo kootii fi waaqayyoo keessan abbaa kootii fi abbaa keessan biratti ol naan baa jedheemi? Eeyyee. Yesuus Kiristoos waaqayyoo tokkichaatu biyya lafaatitti gartee ergateemi? Ayyee dhugaadha. Akkasuma Yesuus Kiristoos wangeela gartee Yohaannis boqonnaa 8:40 irratti ani dhugicha isaan waaqayyoo irraa dhaga'e isinitti himeera isin garuu ana nama akkasii ajjeesuu barbaaddu Abrahaam akka kana raawwanne jedhe. Yesuus Kiristoos ani nama jedheemi? Eeyyeen. Wangeelli gartee Yohaannis boqonnaan 3:13 ilma namaa isa waaqarraa gadi bu'e malee homtinuu gara waaqayyootti ol hin baane jedha. Ilmi namaa kan waaqayyoo irraa gadi bu'e san Yesuus himi? Dhugaadha eeyyeen sirriidha. Goobas. Yesuus Kiristoos wangeela keessatti wangeela Maatiyos boqonnaa 15:24 irratti warra akka hoolotaa badanii karaarraa goran mana Israa'el duwwaaf hin ergame jedhe. Saba Israa'el qajeelchuuf karaa waaqayyoo yaamuuf dukkana keessaa gara ifaa yaamuuf waaqayyoon ergeemi? Dhugaa keeti. So kanaafuu gartee waaqayyoon akkasumatti Qorinxoos keessatti illee Qorinxoos isa duraa lakkoofsa 8 boqonnaa 6 irratti Phaawulos akkana jedha nuuf garuu waaqayyo tokkichaatu jira jedha tokkicha innis abbaa isa waan hunduma uumee jedha kan maqaa isaatiif jiraannu jedha akkasumas gooftaa tokko jira innis Yesuusii jedha kan waan hundi ittiin uumamte waaqayyoon tokkichi abbaadha jettee amantaa akkasuma gartee gooftaa Yesuus gartee gooftaa tokko jettee yeroo tokko rena deebitaa kanarratti siifin banee dubbisaa qoy Qorinxoos isa duraa keessatti nuuf garuu Phaawulos akka jedhe nuuf garuu waaqayyo tokkichaa jira innis abbaa isa waan hundumaa uume jedha. Dhugaa eeyyan akka jedhe sirriidha. Okay, wangeela Yohaannis boqonnaa 17 lakkoofsa 3 irrattis si waaqayyo isa tokkicha isa dhugaadha isa Yesuus Kiristoosiin erges beekuun isaanii jireenya bara baraati jedha. Waaqayyoon tokkichi dhugaa abbaa ta'u Yesuus Kiristoos agartee abbaan isa ergamaa ta'uu ni amantaa? Eeyyan dhugaadha. Kanaafuu akkana kaa wangeela dhugoomsinaan islaamaa tokko kana dhugoomsaa maarree maaltu islaamummaa irraa agartee if duuka si qabe paastara koo? Eeyyee gaafa gara amantii biraarraa gara amantii biraatti gaafa darbamu lola baay'eetu jira. Dhibamuu baay'ee jira. Haratamuu baay'ee jira. Kanarratti immoo akkasina bukkee dhaabbattan abdii guutuun qaba. Anis immoo gara amantaa kanaa dhufe baradheen waan jiru hundumaa hojjechuudhaaf qophii guddaan qaba. Nama lubbuun jiru wal argaa kun gooftaan lubbuun si jiraachise kakka keetii kakka kiyyaa meeqaa boqote
biyyan itti hasalphatu jiruudhaan rabbi si fide meeqaatu rifeensa akka keetii kanaafuu wagartee biyya chaayinaa deemee gartee biyya maali turki birri ittiin baaftu ati siif haa jiraatu dhiifadhu filii tolchi kan rifeensa qabdu bareedduu akka ta'etti rabbi si haa kennu tole oromoo ta'uu shakkiin qabu kiristaana moo waaqeffata moo ortodoksii moo pheenxe laa dura pheenxeen ture amma garuu jidduu lamaana jira jidduutti bakka asirra jira kina olaa jiisas lordiira dura amma immoo barnoota Allah yaasa amma leuma Jesus jechuun Lord jechuun gooftaa jechuu waan takka waaqa jechuu miti beeytu abiyyin gooftaa isaa gooftaa ani maatii tiyya keessa gooftaa ishee mucaan tun qaaliin tun mana kana keessatti isiin gooftaa addee gooftitti oli galee gooftaalee kan jira waaqaa fi lafarratti malaayikoonni gooftaa Salamoon gooftaa Daawit gooftaa Museen gooftaa Yesuus ragaa baafetta waaqayyo akka erguu isaatitti dhuga Yohaanis boqonnaa 30 irratti ani humna kootiin nama gochuu hin danda'uudha. Akkas abbaa koo irraa kan dhageetti nan farada firdiin ani faradulleen qajeelaadha anoo yaada koo duuka bu'uu hin barbaadu yaada isan ergee duuka bu'a malee jedha abboo lafa kubar subhanallah kana dubbata Yesuus Kiristoos abbaan koo nan caala abbaan koo na caaloo jedha dubbiin ani dubbadhu kun kan kootii miti jedhe kan isan ergeeti Wangeela Yohaannis boqonnaa 8 lakkoofsa 40 irratti ani jedha Yesuus Kiristoos dhugicha isaan waaqayyo irraa dhageeyyoon isinitti himaa soba isinitti himuu jedhaan ana ilma namaa akkasii ana ilma namaa ajjeesuu barbaaddanii Abrahaam akka kana hojjenne maan ajjeeftan an dhugaan isinitti himaa minni no baak maaf na ajjeesuu na barbaaddanoo ani gartee dubbii waaqayyoon isinitti himaa jedhaan kanaaf inshallah yoo murteeffate shaadaa qabachuu obsaa koo ani tureen jira garuu murteessuudhaaf jidduu lamaan kanatti ragaa qulqulleeffachuuf ture malee ayyee shaadaa qabachuudhaaf kaafamuu amantiin lubbuudha waan ta'eef dhugaa keeti amantiin birriin hin bitamtu jireenya wallahi jireenya kana booda barabaraati malee soo kanaaf gara islaamummaa deemna waaqni tokko callaa ta'u hin du'u hin nyaatu jettee ni amantaa obsaa koo waan tokko ta'uu isaatti nan amana Yesuus Kiristoos ergamaa waaqayyooti malee waaqaa miti jettee amantaa nan amana wangeela irraa hin hubadhe wangeela irraa akkan hubadheetti tole Muhammadis ergamaa rabbiiti malee waaqaa miti jettee amantaa nan amana gara shaadaa deemna harka tokkicha ol qabdu obboleessa koo rabbiin fayyaa sii kenne Allahu akbar harka mirgaati garuu kana sirraa kun akkam ta'a nikisaan sirraa kun waa takkasan waa ta'arrab waan gartee rabbiin waan islaamummaan dura takka isin gaafatu qaama kee oomiif miidhin keemikaalli wayii jiraate deemsisuudhaaf yoo deddeesse islaamummaa keessatti wantoota san deemsisuudhaaf kan daran si miidhuu si dhufu mala kanaafuu rabbi irraa sin gaafatu badhaasaan kiyyaas dhufe maashaallah innis itti aanaa kana suutuma gartee yaalii qoricha waan irraa godhanin ink removal waan jedhe waa yoo jiraate Yesuus gartee hin jaalanna gartee waa takka so saniif inshallah harka kee kan mirgaa ol qabadhu maashaallah na jalaa jetta inshallah afaan arabaatiin oromiffaan achi booda jijjiirra eno badhaasa kanarra waa xiqqoo muutii kaaya inshallah badhaasa muutii kaadhadhooti eno hanqasu inshallah hayye ashhadu أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله أني رغان بها ربي توكو مالك أنك أنجبر منجرو محمديس غربيتش إساتي في إرجما إسا كنت مراتو إسا برده لبك يان دوغومسه arraba kiyyaan dubbadheera Isa yookiin Yesuus Kiristoos Rabbis miti ilma Rabbis miti ilma Maariyaam garbicha Rabbii fi ergamaa Rabbii kan saba Israa'el duwwaaf ergame ta'uu isaa baradhee
baradhe hubadhe laphee kiyyaan dhugoomsee laphee kiyyaan dhugoomsee arraba kiyyaan dubbadheen jira arraba kiyyaan dubbadheen jira yaa rabbii kiyya yaa rabbii kiyya islaamummaa irra naa kennite kanarra na jiraachisi islaamummaa rabbi arra naa kennite kanarra na jiraachisi irratti na ajjeesi irratti na kaasi irratti na ajjeesi irratti na kaasi irratti na milkeessi irratti na milkeessi guyyaan xumuraa yookaan guyyaan firdiis guyyaan xumuraa yookiin guyyaa firdiis ni dhufa je'enaan amana ni dhufa je'enaan amana abiddaa fi jannannis ni jira je'enaan amana abiddaaf jannannis jira je'enaan amana jannata keenaa kenni jannata keenaaf kenni Allahu akbar hanga nama bareessa koo Allahu akbar abootti maramtu sultaanatinaaf Allahu akbar akas ena jabes wallahi hay umri ke sarabba dere so abu muaz wallahi umri dere bagarab sinjira kise baye telefon baye abo isinu sillase daka abu wald manfas qudus nasatani bar ende ma wallahi alhamdulillah shukran du'aino wala wata rabbina ka subhanahu wallahi rabbin si dise mal jer rabbin si jalati obbalesa ko